dhangalaastee saba ishee bilisa baasuuf diddaa qofaatiin ijoollee roorroon manaa baasetu qabsootti jira. Salphaatti facaasuu ni dandeessu. Garuu yakki isin lafarratti hojjettani lafarrattis akka seenaatti rabbi birattis akka cubbutti isin gaafachiisa. Ijoollee kana bittimsuu gurmuu tarsiisuu jaarmiyaarraa babaastanii jiraachisuun suni nama tokko waan miidhan sinitti fakkaatiin biyya miidhuu jirtanii. Qabsoo bilisummaa Oromoo gara guduunfaatti deemu akka inni ammayyuu futtaafatee jiraatudha gochuutti jirtan. Ilmaan kana ani iddoo isheen duututti iddoo isheen madooftutti waliin jiraatee waliin taa'ee rakkoo ishee itti dhiyaatee argee dhiigni ishee dhangala'u saba Oromoo rarraga tokkollee taatu taakkuu tokkollee taatu gara bilisummaa sabichaatti akka butuufi. Ilmaan kana bifa bifaan itti lallabdanii bifa bifaan waan adda addaa sammuu ishee keessa xurii keessanii lama taatee sadii taatee akka facaatee jiraattu. Ilmaan akkasii kun immoo sirbaata diinaallee akka taatu gochaadha jiru. Mana keessatti akka ajjeefamtu gochaadha jiru. Ani mataa Oromoo walitti qabuuf malee Oromoo gandaan yookaan amantaan facaasuufi miti. Dhimma gandaa dhimma amantaas hin beekan. Amantaa yoo jettan amantiin kamiyyuu har'a Oromoo gargar baasu hin jiru. Suni gaafa jaallan shinniigaatti amantii kamiin osoo hin taane sabummaa Oromummaatiin baane duun waliinii gallu waliineedhaan sana gaafas awwaalame anaaf akkasi. Kanaafuu gandi kamiyyuu Oromoo gaaf tokkoyyuu gargar baasee hin beeku inni gandaa na bira hin jiru. Oromummaatu manaa na baasee sanaafiin qabsoo gaggeessuu jira. Haala akkasii keessatti sabni yeroo hundumaa hin ijaaramiin garuu yeroo hundumaa waa'ee ijaarsaa haasa'aate Oromoo ijaarsa ta'uun hin barbaachisu ijaaramee jiraate inni. Kanaafuu dantaa bu'aa bubuutuu yeroo dhuunfaaf jettanii uummata biyya keessa jiru immoo hin burjaajessinaa. Uummanni kun seenaa kan inni barreessaa jiru qalamaan miti dhiigaani. Uummata dhiigaan seenaa barreessee lafeen utubaa jiru kanaa akka salphaatti immoo qoqqooduu dandeenya jettaniis yeroo keessan hin gubiina. Garuu hanga ta'e gufuun suni bakka silaa gahuu malan osoo hin gahiin yerootti gahuu malan irraas nama hanqisa. Hankanarraaf immoo galma nama gaha. Gangalachuu baay'isuu ta'aa maleessa. Kanaaf ijoolleen Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo akkaataa kanaan callistaniituma abaluu bira jettanii facaatanii qawwee walitti dhuftee humna taatullee facaastanii dhiigaan fuunee kaanee nagaamaan diinatti kennaa jirtanillee diina kufutti qawwee Oromoon hidhiina. Ofii immoo gurmuu waliin jiraatanii jabaatanii lolichuu caalaa bu'aa bubuutuu miira yeroo gabaabaa suusii yeroo gabaabaaf jettanii ganda keessa jirtan jaarmiyaa keessanitti deebi'aa. Obse ingahaa dhiigni dhangala'uun hin barbaachisu seenaarraa beeknaa bira dabarreerraa. Kanaaf jaarmiyaatti deebi'aatii Oromoo gurmuu jabaa qabu jaarmiyaa Afrikaa qabu ijaaruu jiru sanatti deebi'aatii falmaa hadhooftuu qaxumuraa kana gaggeessaa jechuun barbaada. Inni karooraa garuu jaaldaandii akkuma karooraatti waraanni bilisummaa Oromoo yeroo qaqqabu keessatti hirmaachuu qofa. Ayyee galatooma gaaffii keenya tokko lamannee goolbatti geessaa jirra. Rakkoo beelaan wal qabatee keessaa'uu kibba ba'a Oromiyaa keessatti hammaatee jiruun uummanni Oromoo gargaarsa namoomaa akka argatuuf jecha ibsa tokko baasee ture dhaabni jechuudha. Qabiyyeen ibsichaa guutummaatti lola dhaabuu moo bakka gargaarsi ammatti barbaachisu sanarraa lola dhaabuudha. Waamicha kanas murni bilchiginnaa amma impaayirettiin bulchaa jira jedhu. Deebii laate qaba. Inni kun egaa qabsoo kan gaggeessinu sabaaf biyya kan jechisiisu yoo namni keessa jiraate. Uummanni keenya qaanii gabrummaa addunyaa kanarratti hiriyyaan qabne hamtuu taate jala jira. Akkuma siin jedhee dachee akkasii kopheen illee irra ejjetan jennaan gara laafettii taate waan irra facaasan magarsitu irra taa'ee beela'uutti jira. Rakkoon hongee kuni rakkoo yeroo hedduu namni tolchuta. Rakkoo hongee rabbi biraa ta'ellee namni dandamachuu fi mootummoonni silaa waan hojjetan qabu turan. Haa beela'uu fi uummata lakkoofsisaa gaafa Afrikaa irratti guddatee rakkoo ta'ee yaaddoo itti ta'e lakkoofsaan hir'isuudha kun. Yakki akkasii Oromoon qawween du'uu qofaa laala. Nuti gabrummaan ittiin du'aa jirru qawwee qofaa miti. Seenaan du'aa jirra, aadaan du'aa jirra, qoonqoon illee du'uu jirra jechuun ammoo. Haala akkasii kana keessatti warra gargaarsa namoomaa kennanii idil addunyaatti gaaffii dhiyeessinee turre. Uummati keenyi beelaan akka jiru, mootummaan abbaa irree kun immoo beela sana dhoksaa akka jiru argiteetta ati. Yuukireen irraatii
markabaanii qamadiin fe'amee deema jennaan Abiy Ahmed waan jedhe nuti qamadii gargaarsaan barbaannes hin jiru. Kan isaan akkas jedhanii maqaa nu balleessuu fi qamadii bara dhufutti foonii meeqa fe'uuf jirra. Qoosaa akkasiifaatu jira biyya kana keessa. Uummata keenya beelaan du'aa jiru nama daabboo dhabe osoo daabboon nyaachisiini qamadii biyya alaatti fe'uuf jirraati. Sani maqaa nu tureessuu fi nu xiqqeessuuf nuun jedhani nama jedhu namni kun sammuunsaa nagaadhaan ittiin fakkaatu yeroo hedduu kanatu jira biyya kana keessa. Haala akkasii keessatti nutu jiraa fi uummata kanaaf gargaarsa gaafanne gargaarsa sanaaf immoo lolatu jira akkaataa kamiini jennaan gama mootummaan gaafanna gama keessaniin akkam gama keenyaan rakkoon hin jiru naannoo uummanni keenya beela'e kamittuu nuti dhukaasa dhaabuu namoomaa kan yeroo goone uummati keenya gargaaruu dandeessuu ta'e gargaaraa jennee gaaffiin kun akkasitti jira. Gaaffii kanaati mootummaarraa deebii barbaannee miti. Warri gargaarsa dhala namaa gargaarsa namoomaa fakkeenya beela mudate kanaa fi midhaan nyaataa dhiyeessuu danda'an yaaddoo nageenyaa gama keenyaan akka hin qabaanneef ibsa sana baasne isaan waliinis walii galleerra yoo danda'amee wanni kun gama mootummaa abbaa irreetiin immoo isaanii hayyamuun jiraate gara keenyatti socho'anii balaan kamiyyuu gama keenyaan isaanirra ga'uu hin jiru gaaraantii dhalaachuuf kana goonee jiru. Malee mootummaa abbaa irree Itoophiyaa waliin dhukaasa dhaabnee keenyaa jechuuniti. Dhukaasaan jirraa ittuma fufee jira. Naannoo garuu uummata keenya rakkoo qabutti naannoo sana gadhiisne gargaarsi namoomaa uummata keenya haa qaqqabu. Uummanni keenya beelaanii hin dhumiin jechuutti jirra. Naannoo irra sochoonuttis immoo akkasuma warri gargaarsa sana fidu gama keenyaan wabii ta'uu ni dandeenya. Rakkoon kamiyyuu isaan irra ga'uu hin jiru jechuudha barbaade. Inni kun yoo milkaa'aa ta'e uummata keenya gargaarsa sana argachuu yoo danda'a ta'e ni goona. Hin danda'u yoo ta'e immoo hin dandeenye hankanaachi immoo lolli addatti mootummaa abbaa irree kana waliin dhaabbateeru hin jiru. Akkasittiin akka hubatamuun hin barbaada isa kana. Tole gama caasaa diinagdeen wal qabatee maallaqii tumsa waraana bilisummaa Oromoof biyya ambaa kana keessaa walitti qabamuu gaaddisa tokko jalatti walitti dhufuu dadhabuun qisaasa'ummaa waan akkanaa ni mul'ata. Kanaan wal qabatee komeen tokko tokko ni ka'a. Haala gargaarsii sabboontonni ilmaan Oromoo biyya ambaarraa tinnisa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisan kana toora tokkotti dhufee qabsicha akka saffisiisuuf rakkoolee mul'atan kana dhaabuudhaaf maaltu ta'uu qaba jettu waan kana irratti yoo dubbatan. Ayyee isa kana yeroo hedduullee dubbataaman ture daandii ammas irra deebi'ee qulqulleessee darbuu fi dhimmuma Oromoo biyya hambaa jiru yeroo jettu kana qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gumaacha gochuuf keessatti hirmaachuuf mirgas qaba dirqamas qaba. Garuu qabsoon isarratti rarraatee hin jirtu kana jala muuree beekuu qaba. Yoomiyyuu taanaan kun ejjennaa kiyya hin jijjiiran. Har'a ilaali achi. Waraanni bilisummaa Oromoo rasaasni isaa, nyaanni isaa, uffanni isaa, fayyaan isaa, waa hundi isaa maallaqaan socho'a. Diyaaspooraan kuni doolaara meeqa buusaa jennee haalaati. Gaaffii gaafanne ture. Gaaffii mee xiiqii qabaadha. Akkuma sabaa Tigiree yeroo gabaabaa keessatti miiliyoona tokko reezgoona jedhaniitu baay'ee yeroo isaan yaadaniiti olitti miiliyoona 3 reezgodhe uummata isaaniif. Nama inaafsisa inaaffaa pozitiif ta'e. Akkaataa kanaan mee Oromoon diyaasporaa jiru nama meeqatoo doolaara tokko buuse iyyuu meeqa buusuu danda'a jennaan meeqa buusanii ammasitti dubbachuun naqaanes ta'e hin dubbatu. Uummata sanarratti rarra'ee miti qabsoon bilisummaa Oromoo kan inni deemu. Doolaara 50,000 60,000 buusuu dandeessa ta'a ji'a. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo guyyaatti sanaa oli baasiin saayyuu. Kanaaf maal jechuu achirraa miti jechuudha. Kan inni rarra'ee jiru. Mirgaaf dirqama waraana abbummaatti qabaachuu hankoo keessaan qaba jechuu sanaafidha buusa. Achumaanis immoo hin tuffannu xuriin keessaayyuu hin tuffatamtu fudhataa ture. Malee achitti rarra'ee jira jechuun waraanni kuni rasaasa miiliyoonaan dhukaasaa oola. Dhukaasaas jira siittis ni dhukaasa. Kuni akkamiin socho'aa eessaa dhufee jechuudha qaban.